kun dalaas rakishin dile horsun han Kadang dia minta drama di dia nggak kayak dia sama kan tuh nama gue sih. Siri dulu yang mana kan kayak sejurut tuh lewat sinarra. na yuveda Heh? na yuveda Lah, lagi ani jira dah kalau sih ibsa tuh orang baru ibsa suat ini tuh wais rani ko. Ibsa nak kafadit tajira. Haraan kee karaa keenya kana yoo gartee waan nuti siin jenne godhuu baatte atis maraatee yookaan gartee laamshooytee mana galtaa yookaan ammoo akka muraadishaa kanarratti karaarraa mayitaa waan jaamu jaanitti na sodaachisan jechuudha. Ana ammoo dhugaadha bishaan mana isaanii dhugeetiin jiran. Isaan biraa bishaan dhugeetiin jira. Bishaan san keessatti waan fedhanillee godhanii bismillaa maqaa rabbiitiin dhuganii sodaa takkaan mareedhaan bismillah jee dhugan irraan kaanne laanna'uleesh yoo gartee ati shakkuu baatte wallahi wabillahi walisuun maasin gootu ani hin shakkine hoggumaan dhugusan hin shakkine. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kama kam daawwattoota kiyyaa aliif gaarii bakka jirtan maratti salantaan kiyyaa har'uun irraa buqqeessinaa haala qabsine jecha. Bakka gammaddan bakka gammadne gaa kunoo wal keessa deebitee jirti jechuudha. Gartee warroonni gartee miti duraan olii gad wal jala horiyuu walii kaasii jirra gaarabbii walii kaasii jira isaan guutuu gartee miti taasisaanii gizee hundaa'u gaduma aduun hin milkootu. Namni gartee gizee hundaa'u gartee ciisa ilma namaati dhaboo wallahi milkiin taasisaanii hin jirtu jechuudha. Maaliif jennaan gaafa gartee miti ati rabbii bira waan gaarii kaayyattee waanuma gaarii muratta. Gaafa gartee ati waan fakkattuu dalagees rabbiin gartee miti galanni kee harkumarra sii deebi'a jechuudha akkanatti. Harkumarratti sii deebi'a jechuudha. Haqni ibsaadhaa fi ba'uu jira. Haqni muraasishaatti ilaallee mallee akka ba'u dhibbaan dhibbatti abdiin qaba jechuudha. Gizii amma sheekaa fi gartee miti coo walitti kaan kanatti as gidduu gartee miti jaarsaa fi jaartii walii kaasii dalagaa jidduu baasii jenna nuti durattu. Sigalte isaan kun ni milkaa'an jettanii yoomiyyumaa yaadina. Akkanumatti nama harkaa jigamti beekadhu. Yeroo hundaa'u milkanni gartee miti akkaataan ta'e gaduma waggaa jaan fakkeenya qaban mara laaladha. Haqni miskiinaa tokko inuma hin dhokotu. Imimmaan miskiinaa tokko gartee lafa bu'ee yaa rabbi dhugumatti gartee yoo rabbi biraa haqa qabaadhe haqa kiyya kana baasi jee namni guyyaa takka gartee rabbii isaatiif salaatee beeku namni afaan beeku rabbii isaa kadhatee rabbi biraa humata akka hin dhabu jechuudha. Humata akka kadhatee rabbi biraa hin dhabu. Osoo oolcheen bulini daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gartee miti du'aayii teessanuu rabbiin isinirraa qeebale jechuudha. Galatooma ammallee du'aayiin teessan oluma. Ittuma fufa ammallee du'aayii teessan hin dhiisinadha. Hin dhiisina. Hanga ammaan tanaatti ani muraadishaa liphii isaa harkee hin beeku. Ibsaa liphii isaa harkee hin beeku. Bakka kana eekka eessa kaatan eessa akka jiran ani hin beeku. Agartanii jirtan sheeticha ammaan tanaa kuni yoo gartee miti inni sitti mul'achuu fedhe malee yoo achi ilaalte hin argitu. Sigaltee bakka kanaa dhufaan beeku. Dhufee muzaa hojjeetu mul'ate hanga fedhe zaa hojjeetu mul'ate sagalee isaatiin dagaa sagalee giseen dhagee boodetti sanboodarra xiqqoo waan lamaa sadii gisee dubbate keetii karaa kan inni noqotaan rukumaas. Sigaltee ajaa'iba jechuudha dubbiin tun na ajaa'iba. Kunoo ammaan tana ashaa qabeetti dhukkee irraa kaasu jira jechuudha. Yataabbaatu ganaadha mallee. Tun amma dura eegala. Isaan hundaa'u gartee miti ganaa takka takkatti wal qixxeessuuf ta'a. Takka takkatti. Anammoo daa'ima tana irraa fuudhanii gartee miti silaa daa'ima tana fa'aa jalaa fuudhanii gartee miti guddisanii dasana jaa maaliif jennaan daa'imni tun ammaan tana daa'imni muraasishaa tuni miidhamte haala kanaan gartee miti ni miidhamti daa'imni tun jechuudha. Namoonni baay'een daa'ima san fuudhii daa'ima san irraa guddisii maal jettanii tun inshaallah dirqama yoo haala kanaan gartee dubbiin itti fufte waan hafan qabne jechuudha. Maaliif jennaan ilmi namaa tokko wanni gartee walii godhu yoggaa tokko dhukkubee yookaan waggaa tokko gartee wanni wal boodaaniif waan gaggaarii waliif hojjechuudhaaf yookaan du'aa walii godhu yookaan immoo yoo ati dhukkubsattee manaa kama si geessu yoo as duute immoo si awwaaludha. Si galtee qabaannaan ammoo si gargaarudha. Saniif nuti yeroo hundaa'u taanaan humna teenya ilma namaarraa hin qusannu jechuudha. Humnaa fi beekumsa hin qabnu duraanuu waan qabnu kan agartee miti itti dhadhaanneetiiti obboleeyyan keenya cinaan dhaabbannaa jechuudha. Si galtee humna gartee har'aan tan yoo haanee duunee gartee biyyeen nu nyaattu tana jennee obboleeyyan keenyarraa waan takka wanni isaanirraa qusannu hin jirtu jechuudha. Hafee irraa karaan qaxixaa akkanatti deemnaan qaxixaa hojii deemna. Akkanachi deemnaan immoo
karaa gartee silaa barbaachisu guutuu jala deemuudhaaf nuti biyya yoo waqtii yeroo hundatu qophiidha. Sodaan takka illee nu gidduu hin jirtu jechuudha. Soduma waan jaamuu nu gidduu hin jirtu. Ammaan tana walitti garagalanii gisee gartee isaan asii kanatti hayi wal godhan kanatti ani gammachuu guddaa natti dhagahama jechuudha. Isiin tun eegala malee xumuraa miti. Ganaa namni hundinuu gartee booddeen isaanii akkanaa jechuudha. Si gartee ganaa rabbiin gartee isaan kana guutuu gartee miti dhabama lafarraa godhaawu. Yoo gartee miti yoo wallaalummaa haftee rabbiin maaree si haa godhuuti yoo gartee yoo munaafiqummaa haftee gartee miti ardiin si haa ganu jaanii malee. Isaan tasaanii tun ta'u munaafiqummaati. Munaafiqummaa waan jiraniif gartee ardiin isaan haa ganu. Yoo gartee munaafiqummaa isaanii tan dhiisuu baatanii gara fuulduraatti rabbiin gartee ganaa isaan dhabama godhuu ta'a jechuudha. Ganaadha isaanii naani taayatiin du'a itti godha. Gizeen fuula rabbii qiyyaatti deebisee bi'iznillaahi rabbii qiyyadhee takka uumaa rabbii hin beekamu. Humnaanis taanaan gartee mi si galtee yoo humnaatis qabaachuullee baannu rabbi qabna nuti miskiinni yoomiyyuu taanaan waan kanatti rabbi irraa hin dhabu jechuudha. Saniif daawwattoota keenya qaqqaalifee gaarii waan kanarratti akkumaan waadaa isinii galee tanarratti if duuba hin deebi'u. Eegaa waan takka seenan jechaas jalqabumaa waan takka illee hin seenne eegaa waa seene if duuba hin deebi'an. Rabbiin gartee jalqabuma gartee miti maaliif yaa rabbi nama nu kaasini jennee kan nuti dhugaa kan eega nama nu kaafte immoo jalla nu naansini jennee kan si galtee saniifuu namni gartee miti waan takka hoggaa eegalee galmaan gaha malee waa eegalanii karaa dhiisuu hin qabnu nuti amalaaf hin qabnu durattumarraa hin qabu jechaasa waan gizeen eegalee ani yookaan hin xumuraa yookaan gal jalqabumaa hin seenne jechuudha. Saniif haalli ammaan tana deemu jiruu fi wanni gartee ammaan tana godhamu jiru kun waan hedduu nama gammachiisaatii fi waan hedduu gartee miti ilma namaa kanatti hamilee horaa ibiddi gartee miti barbareen abbaa dhaabe guddisee akkuma jaansanitti sheeyitichi isaaniitis ganaadha waa hedduu takkaatu hafe jechuudha. Ganaa isaan warqa ishee deebanii biiznillaa gartee miti izni rabbiitiin ganaa wal nyaachuu teessan. Inshaa Allah ganaa gartee ibiddi asitti isinitti roobuuta. Ibidda gartee rabbiin ibidda gamasaa isinitti haa roobsu ganaan isin gartee miti ganaa murruq taatanii bakka takkatti gartee miti cilee bishaan buute daaraa bubbeen fuurte ta'uu teessin jechuu guutuun isaanii. Saniif ana asirratti akka dachaasitti wanni hin ja'uu yoo jiraate maali beeytanii ilmi namaa tokko hanga lafa tanarra jiru takkatti obboleessi qinaa dhaabbachuun gaa dirqama keenyaa maaliif jennaan namoonni baay'een maaliif waan kana keesseen ta'a waan kanarraa fagaadhunaa jettanii hedduu takka waan garaa nama nyaatatti jechuudha. Wanni hundinuu jechuudha akkumaan isin hin jeen maaliif waan kana keessaa fagaadhu warra jettanii hedduu takka garaa nan dandeenya osoo ijaan ibidda kana dhaalee argu obboleessa kalee qoree hojii nyaatu tokko irraan tana gartee rakkoo tana keessa irrattee maaliif wanni isarra ga'e kun narra geessi jettee fakkeenyaaf yoo cal jettee dheessite wanni rabbiin si tuuti jee takka sinan qattoo akka fayyadatte illee dheessitu. Wanni rabbiin ammoo gartee sin tuutuu jee yoo miyyuu taanaan isiin sun sin tuutu ati rabbitti dhugatti yoo amante yoo dhuguma sanitti rabbitti kan amantu taate jechuma lamaan kanarraa qabatta. Namni gartee wanni rabbiin si tuutu jee goda feetee yoo seentees laga feetee yoo buutees gaara feetee yoo baatees si tuuti. Ammoo wanni rabbiin sin tuutu jee asuma karaa kana gubbaa dhaabbate sin tuutu. Saniifuu anis isii lamaan tana beekeetiin gartee namni arraan tana muraatishaa fi ibsaa faana isaa kana godhe kuni boru yoo dachaas taatee akkanuma isaan kun dhaabbatanii inni ilaalanii waan jaamu takka na keessa dhufe akkaan garuu ittiin jalqaba dhufetti isaan akkaataan itti na hammatan akka biraa ture akkaataan gartee isaan itti waan kanaa itti seenu na godhanii akka biraa ture yaa obbifa nama muraatishaa gargaaruuf akka isanii akkaan gartee jammaata isaanii ta'ee ani isaan kana gartee miti tajaajilu akkasiif na hammatan gaafa duraa walaakin ammoo dachaas waan kana hin beekne akkasitti osoo waan kana akkasitti hin beekun duratti adeemsa keessa naa galee jechuudha. Adeemsuma keessatti wanni kun hundi naa galee maaliif sababa akkamii dubbiin tun akkana namni kun nama fayyisaa michoon balaa itti gooti san itti gooti kana itti gooti gurbaan gisee waliin fayyajee kana jee akkuma isin gartan san gurbaan gaduma deebi'a akkas samichoo maali rakkoo maaliif akkana gooti gurbaan haa ka'u itti dhiisa bara akka inni hin kaane hin godhu jira wayii hayi michoo maali akka inni ka'u barbaanna malee nuti akka inni hin kaane barbaanna dachaas naa atis naa wajjin sirriitti goote atis nu keessa ramadamtee jirtaa kanaan boodatti yoo asii deemte namni si dhiisu hin jiru jinnoonni si dhiisu shayitaanni si dhiisu yoo asii gabbaate namni gartee miti bilaashitti ati walii
to'annaa kan jala ooltee jirtaa walumaa galatti bishaan mana keenyaatti dhugdee jirtaa waa hedduu bakka wanni isaan naan sodaachisanii ati bishaan mana keenyaa kanaa dhugdee jirtaa nurraa deemtee fagaattee jiraachuu hin dandeessu walii kana boodatti eega bishaan mana keenya kanaa dhugdee waan nuti isin jenne gootaa atis karaan kee karaa keenya kana yoo gartee waan nuti isin jenne godhuu baatte atis maraattee yookaan gartee laamshooytee mana galtaa yookaan ammoo akka muraadishaa kanatti karaarraa meeshaa waan jaamu jaanitti na sodaachisan jechuudha. Anammoo dhugaadha bishaan mana isaanii dhugeetiin jiran. Isaan biraa bishaan dhugeetiin jira. Bishaan san keessatti waan fedhanillee godhanii bismillaa maqaa rabbiitiin dhuganii sodaa takkaan maleedhaan bismillah jee dhugan irraan kaanne laanna'uleesh yoo gartee ati shakkuu baatte wallaahi wabillahi wal sulmaa sin gootu ani hin shakkine hoggumaan dhugu san hin shakkine bismillah jeetiin dhuge laannoon hin dheebadde nin dhuge jechuudha. Bismillah hin dhuge waan ta'eef. Isaan garuu bishaan mana keenyaa dhugdee jirtaa siiriin si godhamtee jirti naan jaan. Seelte suni sodaachisaa akka taatan hin beekan ganaa walitti kaatan kaatu kanuma erga walitti rabbiin isin kaase dachaas taa'ee isin laala jechuudha daa'ima xiqqoo tana isin gidduu fuudheetiin akkasuma daa'ima xiqqoo tanaan fuudhee guddisaa. Daa'ima gartee muraadii shaaraa tan gartee isin miila qabdanii kanatti mana keessaan fiidan tana kana dachaas fuudhee guddisaa jechuudha. Saniifuu wal harkaan keenya inshaallah gartee miti gammachuu haa ta'u daawwattoota keenya isinillee du'aa naa godhaadha. Adawwiin gaa walitti kaatee jirti. Akkasiin isin hin jaa du'aa ta'e san ammoo ammallee addaan hin kutunaadha itti fufaan isin hin jaa.